Yarkachiti rasborule anafsi filanongo Yarkachiti injirenya blamachungo Rasborule anafsi filanongo Yarkachiti rasborule anafsi filanongo Yarkachiti Akasih hadirin Arafat Masya Allah. لا والله يسوي والله يسوي Yang kita sana nak buat turis. والله أباقي yang Masya Allah. Haruma videoon Kadirii fi haadha Faatee waltumee walloleen babaay'achaa turte garuu fixatanii jiranii haa ta'u malee Kadiriin asirratti wanti dhaamnuuf yoo jiraate dhiira xawalwaallee hin ta'in yeroo baay'ee sitti deddeebitee jirti dubbiin akkanaa kun hin jedhaani viidiyoo kana yoo dhageessan sheer godhaa biraan naa gahaas hin jedha of ta'uun yeroo tokko tokko barbaachisaadha nama ta'e hisseen jedha obboleessa kee. Gifting jalala si gifting gotu malupun kosibetu Si gifting jalala si gifting gotu malupun Adunya kumbarati ada Kenya ikite Kabaja muda kabda sabakirati Yomusin daganu jabdu oronditi Yo garani Nashimala ko Adunyara sani Nashimala ko Kabaga machizu Nashimala ko Dali angadu Nashimala ko Kome Ashimada ko Shimati ham kutti tabe Nunde oromo me masila ka Bote mote bote Se hidano arana Kanso data Sama ake maal gammadaniis gammanne yetani ijjifta maal gammadaniis salphatani oromo wallahi in salphattananatti sanitti ba yoo mucayyoo tan ka dhugumaan jaalattan taati mucayyoon tun ta oromooti nama umriin xiqqaati nama sammuu guddaa qabu nama fuula duraaf oromoo fayyadu jettee jaalala isiif qabdu ibsattee isiinin jaaladha jettee leencamee qabu qiftee itti erguu turte yoo dhugumaan ka jaalattu taate bakkit isiin jirtu sun biyya Kaayiroo biyya baqaa mana maadamii jirti
nama umriin xiqqaa ka sammuun guddaa kana fuula duraa fakkiin Oromoo fayyadu yoo barbaadde biyya faranjii ka Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa biyya guddatte geessi ispoonsara godhii fi ji'oota muraasa keessatti achirraa baasati. Akkasiin afaan addunyaa baratte fuula duraaf Oromoo fayyadu yoo barbaadde biyya sanirraa ispoonsara godhii fi amma achirraa baasu. Yoo san ta'in jaalaltati leenca ergitee fi si jaaladhe jettee sobdu wanni takka hin jirtu. Oromoo dhageeffadha. Yoo dhugumaan jaalattan namni tokko bichaan hojjetu wanni kun. Yoo dhugumaan jaalattan akkasiin fuula duraaf Oromoodhaaf bu'aa buuftu yoo barbaadde ispoonsara godhii fi biyya sanirraa biyya baqaa san keessaa baasi, mana maadamii san keessaa baasi, akkasiin barumsa barattee afaan addunyaa barattee umrii xiqqoo tanaan nama taatee of jijjiirtee saba isii jijjiirtu taasisuu qabna Oromoo. Yoo san tahin an biyya faranjii jira, Kanadaa jira, leenca 5-6 namatti erga jette kijjiba isiif tiktookii adda qoodata maalleenni sun borri dhuma torbaan tokko profaayilii irra keeyyata achi booda ni irraanfatta. Nussobina. Yoo akkasiin bu'aa Oromoodhaaf buuftu barbaadde ispoonsara godhii fi ji'a muraasa keessatti akkasiin Kanadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa dhayxee barumsa sii barattee umurii xiqqeenna kanaan bu'aa Oromoodhaaf buuftu taasisii siin jira bakka. Maal armarraa sirbita? Hori hin sirbin armarratti. Footoo isiitiif olii gadi hin oofina. Yoo din dalaga jette akkana dalagi. Deemiti ispoonsara godhii. Qoshaasha. Gammanne jettanii dhiichifta. Maal gammaddanii salphattanii Oromoo? Wallaahi hin salphattan. Makiinii baay'ee na jaallatti. Makiinii baay'ee na jaallatti. Baay'ee na kabajji. Akka abbaa nama addaati ani siidhaafi. Akka abbaa Garuu abshir ani nan jedhe malee nama siilaa amal na lumiti waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbii. Na shakkin. shakkii otoo hin ta'in wal baachuun wal hammachuun maaf barbaachise amma? Ruucaan itti sababa godhattanii atis mucaan inni radii jedhamus sababa godhattanii akkas jedha. Wanuma fakkaatanii akkas gongotu maa barbaachise? Wairaachuu hojii keenyaadha. Chunko ani gaa gammachuudha ani hin baanne bali. Baachuu qaban ture fila akka feena takkuma asii sana baachuu qaba. Gammachuun wal hammachuudhaan ibsama. Isin wanti wallahi nan bira deemi raachu nafa zabda ron bira deemi mube kottu tai mube nama hunda keessa jechuudha. Na wanti maa miti mube gammachuun inni lilchitan jettani jettu gammachuun kanaan hin ibsamu. Wal hammachuu qabdu gammachuun. Otoo jettee bakka gammachuudha kun. Nuti soolumaa Raache isi ana na amani ammi qanyaa keetii miti an nan barbaada siifanii egaa konkolaataa kootii bakka isin barbaadde si geessaa. Is shakkii anarraa fudhu jechuudha irraa fudhu. Abshir. Ani barri xirixaaree otoo hin ta'in gammachuun karaa baay'eetti ibsamaa jedheen. Amma fakkeenyaaf ani gammadeera jedheen ollaan koo hoostasiidha. Dubartii bareeddu jira ollaan koo. Ani gammadeera jedhee deemee ishee ammadheera. Manuma kun taa'e. Gammachuu ibsachuuf bara wal hammachuun barbaachisaa miti. Otoo barbaachisaa. Ma reediin immoo intala tokko makii bira teessi yeroo isin taphattu. Yeroo isin mottee kaatu fiigee dhufe nama shabbi godhee talatti ol fuudhee akkasatti. Intalitti amma mirga isaati yoo barbaade bu'ee yoo ajjeesu. Ma makiisu yoo misiri makiisa achirraa kan butee fuudhee isaan bilbilaa. Isatu naabbasaachaa kan isatu naabbasaachaa bara. Reedi yoo jirraa. Orule anaaf sibiila nongo